አንድ ወር ከሁለት ሳምንት ቢሆን ነው አሁን ለኔ ግን ኤጀንሲው ያለኝ በዘጠኛ ወር ነው ሄደችው 3 ወር ነው ያለኝ ትክክል ነው 3 ወር ትክክል ነው ስልክ ደውላ አናግራችሁ ታውቃለች ሙባረክ ሰላም አለይኩም ወአለይኩም ሰላም አባቱና እናቷ ለአባቷ ደውላ ነበረች እሱም ደውሎልኝ ነበር ባለፈው ኦኬ አሁን አባትና እናቷ እንደሞተች አልሰሙም አይደለ አልሰሙም እስካሁን ድረስ አልሰሙም እስካሁን ድረስ አልነገርንም ኦኬ እንዳትነግ نعم እሺ ምን አስረዳኝ ሙባረክ ሃይዌይ ላይ መሀል ላይ ቆሜ ነውና ንገረኝ ምን ያለው هذه البنت عايشة في السعودية في الدمام كيدش باجنسي كيدش صار لها 3 شهور 3 شهور هوناتال كذا يهون عند بيت تجبانا إذا بيت كجباي سووا تلك سووا ناتشوا عربية بدن باتشلن بلو وده مكتب يلقاتال مكتب يالله دمو سويه انقدي قد قطو زي ما انت شايف وجهها فيتو عند متاعت قد قطو በዚህ አይነት መንገድ ገሏታል እንደ ሞተች እንዴት አወካልክ ኤጀንሲው እንደውያ አናግሬው ነበር የገደላት እዛ መክተብ ያለው ነው ቀጥቅጦ የገደላት አለኝ ቮይስም መረጃም አለ አበሻው ሳውዲ ግብጻይ ነው የመክተቡ መስር ሰላም አለይኩም እሺ የመክተቡ አድራሻ መክተቡ ስም አለ አይደለም አዎ የሱ እሺ የመክተቡ ስም ኤጀንሲው ኢትዮጵያ ያለው ኤጀንሲ የመክተቡ ስም የነገራቸውን ሁሉ ነገር ልክልሃለሁ ብሎ ዛሬ 4 ሰዓት ሙሉ ጠብቄው ነው ሚዲያ ላይ የመጣሁት ለምን እኛ ልጅቷን ወደ ሀገር ልትመጣ እናረጋታለን እያሉ ነው በቀሬሳው ሳይጣ አየው እንደዚህ ራሱ እንደዚህ ሆኖ ሬሳው በርግጠኝነት ነው ይላል ከሳውዲ አይወጥም መሽራሃ ሳይገባ ምን ሳይገባ ከሳውዲ ያስወጣ تصريح ደፍንና አንድ ወር waan baay'ee nama gaddisiisudha. Erga dhuftee ji'a sadi keessatti lubbuu ishee galaafatan tumanii akka hin taanetti adagaadhaniin ishee lubbuu ishee galaafatanii jiru. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota koo nagaa keessanii nagaa kooti galata waaqayyoo siinillee baga nagaa taatan baga jiraatan siin jecha. Egaa hordoftoota kiyyaa laphee nama cabsaa dhugaa dubbachuudhaaf gadda laphee nama cabsuudha waaqayyoon nagaa baanii nagaan biyyatti nu haa galchu. akkasuma immoo jiraa baanii du'aa biyyatti galchuu waaqayyoo nu haa lagu hunduma keenya iyyuu dhugaa waaqayyoo jechuudha obboleettiin keenya kun akkuma siinan dalagadhettee biyya Saudi Arabiyaa dhuftee biyya Saudi Arabiyaa keessaa magaalaa Dammaam keessatti kan isheen lubbuun ishee galaafatamee jedhamee himamaa jira mucayyoon kun erga dhuftee ji'a sadiidha ji'a sadii kana keessatti immoo Dammaam mana gahee mana san keessaa immoo yaa'u maatiitu baay'eedha jedhanii jiranii achumaanii fuudhanii biirootti deebisan jedhanii biiroo sun immoo yoo warri biiroo sanii masariidha jedhanii jiranii isaan kan namtichi achi tumanii ajjeesanii akkuma argaa jirtanii nafa ishee qurqurxanii akkasitti lubbuu ishee keessaa ba'utti wanna gocha suukaneessadhaan mucayyoo kana ajjeesanii jiru jechuudha. Egaa ka hordoftoota kiyyaa akkuma hundi keessanuu sagalee kana dhageessanii obboleettii keenya kana sagalee ta'a hundi keessanuu jechuudha. Obboleettii keenya kana yeroo ammaa kana boqottee kan isheen jirtu kan dhagaa jiranii akkasuma immoo maatiin ishee hagammaan dhageenye jechaa jiranii akkasuma eessummaan isheetu dhagahee eessummaan ishee immoo akkasuma maatitti hin himne jechaa jiranii reeffis immoo kan jirudha asiidha. Akkasuma uummanni immoo akka reeffi ishee marammaramee gara biyyaa nu galus jechaa jiranii waaqayyooni maatii isheetiif fi firoottan isheetiif jajjabina haa kennu haadhaaf abbaa isheetiif jajjabina haa kennu hedduutu akka nama gaddisiisa ishiidhaaf immoo lubbuu isheetiif boqonnaa haa kennu waaqayyo lubbuu ishee haa maaru waan baay'ee nama gaddisiisudha hin nyaannaa tanatu biyya ormaatti nama nyaachaa jira ijoollee keenyas adagaan taanirra gahaa jira ilmi namaa akkatti ba'u beeka malee akkatti gallu hin beeknu waaqayyo hunduma keenya wajjin haa ta'u waaqayyo nagaadhaan biyya keenyatti nu haa galchu xiqqaa miti dhugaa waaqaa nagaan baatee nagaan galuun waan guddaadha dhugaa waan guddaadha jechuudha. Har'a obboleettiin kunis akkuma anaata akkuma si'iitii har'a dandalagadhaadha kan isheen biyya ormaa dhuftee biyya ormaa keessatti reefishii diriiree sanuu osoo dhukkubsattee duute har'a adagaadhaan tumaadhaan gocha hin taane akkasitti irratti raawwatanii ajjeesan jechuudha. Kanaaf obboleeta koo sagalee walii ta'a hundi keessaniyyuu adaraa keessa viidiyoo kana agartanii biraan darbinaati obboleettii keenya kanaa sagalee ta'a. Har'a waliin qoodina hundi keenya Itoophiyaa lammii abbaaf afaan Amaariffaa haasoftee Oromoo taatee Amaara taatee Tigiree taatee waan fite yoo taateyyuu iddoo kanatti nuti Itoophiyaadha waan taaneef waliif mirmachuu qabna lammiif iyyata kan jedha sun kana jechuudha. Har'a osoo saba biraa ta'e yoo tana mootummaan har'a waan hin jirre irratti galcheera jechuudha. Garuu har'a sabuma keenya kanatu bakka baanettis alattis baanee hafaa jira jechuudha. Sababa
mootummaan keenya nuuf hin dubbannee fi jechuudha beektanii osoo har'a mootummaan keenya nu kabachee ta'e ilmi namaa nu kabajaa ture jechuudha. Har'a immoo nuti kabajaa hin qabnu biyya namaa keessatti biyya keessatti illee kabajaa hin qabnu jechuudha. Kanaaf adaraa keessan haga isinii danda'ametti obboleettii keenya kanaaf sagalee ta'aatii akka dhiinni micayyoo kanaa barbaadamu akka inni immoo dhiinni micayyoo kanaa akka maaliif sababa isheen duutee sababa isaan ajjeesaniif akka tumanii ajjeesaniif beekuu qabanii gumaan ishis bahuu qaba. Har'a micayyoon tuni hin nyaadha jetteeti biyya ormaa keessatti nyaatamte jechuudha lubbuudhaan isheetiin garuu lubbuun ishee jannata hin galu kan abbaa saniititu gubata malee jechuudha. Dhugaa rabbii maaliif har'a lubbuun fi waaqayyo uume ilmi namaa baase jechuudha. Agartanii ilma namaa kanatu baase jechuudha lubbuu tana jechuudha. Dhugaa rabbii kanaaf ilmi namaa bineensa caaloo isin hin jennu bar kanaaf waa malee hin jedhamu ilmi namaa bineensa bar bineensi kun waliif naa garuu ilmi namaa waliin nama jechuudha. Akka bineensaa sanuu waliin nama jechuudha. Bineensi gaafa raqa argatu wal yaama. Sii galtee wal yaama waliin nyaatu diina walirraa dhoogga. Garuu kan keenyaa ilmi namaa kun immoo wal garagalee wal nyaataa garagalee ajjeesa jechuudha. Sii galee har'a bineensumtu iyyuu osoo asitti xaggaatee ilma namaatti xaggaatee jiraachuu irra bineensa bosonaa wajjin xaggaatee jiraachuu sii wayya jechuudha. Yoo akka jedhu mana hundaa osumati mana tokkotu jira garuu jechuudha. Haa ta'uti micayyoon kun sanis ta'ee kanas ta'ee har'a ishiin lubbuudhaan hin jirtu erga lubbuun hin jirre micayyoon kun immoo sagalee ta'anii fi reeffi ishii kun maramee waan akkaataan ishee duutellee immoo dhugaan ishii dura bahuu qaba. Maaliif akka isaa akkatti sumanii ajjeesan dhugaan ishii bahuu qabaa jechuudha. Har'a obboleettiin keenya kun nu bira ishiin akkas ta'uuni boru keenya sar'aa kan dhugaan hin baane ta'e ijoollee duubaa dhuftu dhaloota duubaa dhuftuufillee waan hin taane ta'aa jechuudha ishee isinii galee. Kanaaf adaraa keessanii obboloota kiyya of eeggadhaa adaraa keessan gaafa manni gaarii ta'uu baate mana isa hin taa'inaa. Akkasuma immoo biiroo irraan deemtanillee laalladhaa biiroon tokko imbaasiin tokko baay'ee badaatu jira. Imbaasiin amma ishiin irraa dhufte masariidha jechaa jiranii isaan tutumee ajjeesee biirootti jechaa jiranii kun immoo madaamta ajjeesechaa jiranii hanga ammaa garuu hin taragaaggaane wanti taragaaggaamee ammallee gallakkifamee hin jiru qoratamaatuma jira jechaa jiranii. Akkasuma immoo akka reeffillee biyya hin galle dhooggaa jiru manni as keessatti sagalee ta'ee fi hundi keessanuu sagalee ta'aa fi akka reeffi ishiin galle yoo reeffi ishii galee dhugaan ishii hin dhugata jechuudha isinii galee. Kanaaf dhugaan micayyoo kanaa bahee wanti itti garagaramutti reeffi ishiilee akka biyya kanaan baane jechuudha. Innaa baay'ee nama gaddisiisaa haatiif abbaan ishiillee hagammaan dhageenya jedhee jira akaakayyuu ishee eessuma isheeti kan dhagahee jiru. Innaa kanaaf adaraa keessan hundi keessanuu sagalee walii ta'uun dagatinaa isiniin jedha hordoftoota kiyyaa waaqayyoon nagaan nu baase nagaan nu haa galchuu waliif calootii godhaa akkuma amantaa keessaniititti kutaadhaan amantaan gandaa sabaa osoo waliin qoodin waliif du'aayii godhadhaa waliif kadhannaa godhadhaa. Dhugaa rabbii jechuudha kan kadhannaa fi du'aa caalu hin jiru waan ta'eef hundi keessan akka amantaa qabnetti walii kadhadhaa. Har'a micayyoon kun yeroo tokko ani namoota keenya baay'een taasisabee ture. Ati biyya arabaa jirtaa arabni akkas hin gootu ati biyya arabaa jirtaa an akkas hin gootu ani maalidha hin jedhan jarri kun ati waan feeti yoo taateyyuu saba ofii malee saba kee ergin godhanii sitti ilaalan jechuudha sii galee jarri amantaadhaanii miti kan deeggaran isaanii. Amantaa feeti yoo hordofteeyyuu jarri sin dhiisanii jechuudha sitti kaanan sin dhiisan yoo ati amantaa kiristaanas taatee waa balleessite sin dhiisan musliima taateetis waa balleessite sin dhiisan jechuudha hin jiru waan akkasii jara biraa jechuudha sinii galee. Kanaaf adaraa keessanii waliif sagalee ta'a kiristaana jedhinaa musliima jedhinaa micayyoon kana hundi keessan bira dhaabbachuu qabdan hundi keenya bira dhaabbannee sagalee ta'anii fi akka dhugaan isheetis bahee akka kanaan boodayyuu iyyannoo galfannee akka duutii ijoollee keenya biyya arabaa irraa dhaabbatu taasisna. Dhugaa rabbi dhugaa kana gochuu baannan immaa jireenyi hin jirtu jechuudha. Dhugaa maaliif ijoolleen keenya akkuma shunkurtiitti muramaa jiru akkuma shunkurtiitti qaqqalamaa jiru akkuma fe'etitti ajjeestee biraa deemte jechuudha ijoolleen. Innaa kanaaf of eeggannoo guddaallee godhaayii waaqayyoo isinaa eeguu obboleewwan koo dhugaa rabbii hedduu nama sodaachisaa baay'ee jireenyi addunyaa kanaa hedduu nama sodaachisti dhugaa waaqayyoo jechuudha. Kanaaf of eeggannoo guddaa godhaa manni isinii ta'uu baannan dafaatii qayyaradhaatii mana sanii ba'a jechuudha. Waaqayyoo isinaa eegu hunduma caala immoo waaqayyootu nama eega. Waaqayyo biratti illee immoo abbaan of eeguu qabdanii manni isiniin taane taanan dafaatii gallakkisaatii madafaa biraa deema biraa bahaa manni isiniin taane taanan jechuudha. Ijoollee keenya guddaamaa jiru ijoolleen keenya karaa irratti hafaa jiru ijoolleen keenya citanii hafaa jiru ijoolleen keenya boo'aa jiru dhugaa rabbii waan haganan jedhamee himamee hin dhumneedha ijoolleen keenya kan irra gahaa jiru jechuudha.
Kanaaf adaraa obboleewwan koo akkuma amantaa keessaniitiin waaqayyo keessa walii kadhadhaa. Waaqayyo isin duukaa haa ta'u, waaqayyo isin haa jajjabeessu. Waaqayyo immoo jajjabinas maatii isheetii fi firoottan ishee akkasuma obboleewwan ishee hundumaaf iyyuu haa kennu. Uummata Itoophiyaa hundumaaf jajjabina haa kennu. Dhugaa Rabbii hedduutu akkana gaddisiise. Har'a biyya namaa keessatti akkanatti boqochuun ishee kun hedduu nama gaddisiisa jechuudha. Kanaaf aga danda'ametti immoo isa sagalee walii ta'uu hin dagatinaa isiniin jedha hordoftoota keenya. Akkatti baanu beekna malee akkatti gallu hin beeknu. Hundumti keetiyyuu viidiyoo kana yoo agarte laayikii sheerii gochuudhaan namoota biraan gahaatii keessattuu namoota sagalee warroota gurguddaa ta'anii har'a micayyoo kan dubbatanii miidiyaa irratti beeksisanii jechuudha. Maaliif akka rakkinni biyya teenya san keessa jirtu akka beekan. Dhugaa Waaqaa jechuudha rakkinni hagana hin jedhamnetu biyya teenya san keessa jira jechuudha. Rabbi biyya maal akka hin ta'e hin beekan dhiiga namaatiin jiraatti ta'e illee hin beeknu biyya teenya maal akka ta'e hin beekan. Dhugaa Rabbi. Kanaaf adaraa keessanii waliif sagalee ta'aatii micayyoo kanaaf sagalee ta'aa hundi keetuu adaraa keessattuu dhimmoota mana madaamii jirtan sagalee walii ta'uu hin dagatinaa isiniin jedha. Waaqayyo si faana haa ta'u obboleettii keenyas waaqayyo lubbuu ishee haa maaru maatii fi firoottan isheetiif jajjabina haa kennu. Hunduma keenyaafuu jajjabina nuuf haa kennu. Hedduu namatti dhagahamaa waan baay'ee namatti dhagahamuudha kuni dhugaa dubbachuudha fi dhugaa agana jedhee himuu hin danda'ani. Baay'ee tokkotti dhagahamee har'a namni akka shunkurtiitti akka wannootitti bineensa tumanni akka ittiin ajjeesan baay'ee nama gaddisiisa.